warahmatullahi wabarakatuh. Kam hordoftoota fi daawwattoonni chaayinaalanii haa ta'u nageenyi rabbii guddaan bikkuma isin jirtanitti isin haa gooje. Arraan kana walaloo qabadheetiin isiniif dhiyaadhee jira. Mata duree walaloo kiyyaatis ummiitii yaa garanumaa warroottummaatti chaayinaala keenyaan ta'e maatii chaayinaala keenyaa ta'u subscribe nuuf godhaadhaan isinin jaa. Ummiitii yaa ani harmeetiyyaaf bakka guddaadhaan qaba. Umriitii yaa guutuu kanaanaaf dhaabbate ummaatii yaa tiruu nama sin jijjiiruu osoo abbaa qabu akka nama hin qabne tahee guddadhulle barsiitu natti aanaa ummiitii yaa ummii hidda onneetii yaa umriinaaf dheeressi ati rabbii kiyyaa hidda onneetii yaa umriinaaf dheeressi ati rabbii kiyyaa anaaf jettee dhabdee bifaaf qaama ishee hiyyummaaf rakkinaaf yoo markalattee beeloytee dheebottee ana beela baaftee robaaf aduun gubattee kan waadamte robaaf aduun gubattee kan waadamte ana gammachiisuudhaaf waa hedduu mudattee naaf jiraadhu harmee ani siiniin boonaa jireenya koo keessatti naaf taate gachana jireenya koo keessatti naaf taate gachana har'a galata rabbii siif hin jiraan ilmi kee taa hunduma hiyyaadin ummaatoo siif hin jiraanu hiyyaadin ummaat siif hin jiraanu silaayis hin gammadu silaayis gammachuu hin qabu kan ani gammadu guyyaan ummaati yoo waliin makkaaf madiinaa dhaqe hanga guyyaan gohuunumaan seeqa silaa gaddusumaan taruu jireenyaa bararorroo gaddusumaan taruu jireenyaa bararorroo galatoma.